Haati faaxee muluma kanneen murattee jirti masmara diimaa baatee jirti asirratti. Maal jechuudha? A'uuzu billah, a'uuzu billah, a'uuzu billah. A'uuzu billah warra qullaa deemu jechuun mee mala maashaallah tabarakallah. Maal qaba yoo akkana uffatan? Akka isaan uffatan kanatti yoo uffatan mee isaanirraa badi akka ajaa'iba kana bareedanii kun. Maaluma faayidaan rifeensa qullaa baasanii akkan akka nasaaraa akka yahudaa of godhuun maaliin? Maal jechuun yoo ka islaamaa akkana ta'u ka amantaa biraa maal namarraa laata? Bar amma ijoolleen amantaa biraa gara islaamaa dhufteetiniin uffata akka keenyaa kan uffata bareedu uffatu feeti. Baras amantaa islaamaa dhuftee hedduun ishii akkas hawwiti. Keenna immoo osoo mulqadhee surreen deemee rifeensa kiyyallee naa argaa jismii kiyyallee akka jiru naa argaa. A'uuzu billah. Maali faayidaan isaa? Kun akka amma uffattee suura irra jirtu kanarratti sirraa bareeda malee haadha faate wallaahi sirraan bareedu. Ulamaa'iin waa baay'ee si gorsan miidiyaa kanarratti viidiyoon kan kee tokko lamaan jira. Tokko lamaan jira. Waan gowwaan qabee waan waraqaan qabee gadi hin dhiisu jechuudha waan baate. Wanni ulamaa'iin si gorsan tokko lamaan viidiyoo kan kee jala ciisaa jechuudha. Ati faallaa itti abaastayyuu kan si gorsan hin xiqqaate. Akirri keenya bara addunyaa tanarraa bareennullee bishoofnullee akirri keenya du'a nafnu addunyaa tanarraa. Duuba qabriitu nu eeggata. Akkuma asirraa bashannante kanatti akkuma asirraa of agarsiiste kanatti addunyaa tanarraa teettu haadha faatee nu martuu addunyaa tanarraa deemna. Garuu shari'aan keenya kana nama ajaja. Namni har'a akka biyya alaatii miti biyya keessaa hundi si hordofa. Maali maaluma argatte gammachummaan ati argatte maali laata hanga rifeensa badheetti baafte kana? Rifeensa moo kuni wiigidha garuu rifeensa illee hin fakkaatu. Haa ta'u namni bareedumsa illee qabaadhu. Kuwwan jismiin isaa guggugaaf footooyyuu kuwwan saalfataa. Ani jismii kiyyatti abbaa fedhe yoo ka'e wanni ani saalfadhu hin jiru. Wanni na saalfachiisu hin jiru. Ani jismiin kiyya waa maraanuu guutuudha. Maal faayida jismiin kan kee yoo guutuu ta'e? Ka qal'ates ka furdates akirri isaa qabrii magaalaa yoo furdinni illee yoo qallabuma mixii ta'e malee maali faayidaan isaa? Furdinni maali faayidaan isaa? Qal'inna likkii malee ittillee miti namni jaalateef qal'isullee hin jiru. Sunni nam tokko uumamaa tokko immoo dhibeedha rabbi fayyaa haa kennu. Wanni hunduu fayyaan faantaa rabbiiti. Nama qal'atillee maalikkii malee qal'ate hin jennuuni. Nama furdatillee maalikkii malee furdate hin jennuuni. Namoonni tokko uumamumaan furdataa tokko immoo uumamumaan qal'ataa tokko immoo dhibee qabaa jechuudha. Rabbi haa fayyisu ka dhibame. Amma guddaa itti qabnu waa'ee furdinaatii fi waa'ee qal'inaatii miti. Mee uummanni miidiyaa kuni maal sirraa haa baratuufi? Mee maal sirraa haa baratuufi? Moo amantaa gadhiiste akka kuuleen dhiyoo ashin dura amantaa isii ammaan booda kiristaana ta'a jettee miidiyaa rabbaatee bakka shaarbii ofirraa fuute jechuudha. Wallaahi haadha faatee sirraa fuute. Ati wallaalteetiin sirraan nuti sin gorsinu. Silaa yoo namni si gorsee furdinni kiyya natti hawwitanii maalikii fuula kiyya bareedina kan natti hawwitanii maalikiyya natti hawwitanii kuni hunduu akira qabrii galaa jechuudha. Bareedee bushaayee furdatee qal'atee akirri gara qabriiti jechuudha. Maali ka daangaa dabarsitee jirta? Gorsi ulamaa'ii faallaa sitti abaase kasi gorsan islaamummaan maal akka barbaachistu wallaaltitii miti. Immoo karaan taaneen daa'imman miidiyaa kanarraa waa laalan ka ijoollee keessattuu haarawaa dhufan namni xiqqaan si laalu jechuudha. Namni martuu si laalaa jechuudha. Viidiyoo kan kee kana laayivii irra teettaa tiktook irra teettaa mee baatullee sitti hadhaa'ullee mee jechuun ulamaa'ii tana fudhadhu sitti toluu baatullee wallaahi ani gama kiyyaa sitti inaafeeti jechuudha. Wanni sitti inaafu takka illee hin jiru. Sii fi obboleeyyan miidiyaa kanarraa mul'atullee ka sirbullee ka akka hin taane ta'ullee wallaahi wanni na inaafsise takka illee hin jiru. Wanni na inaafsise takka illee hin jiru. Wanni ani si gorsuuf viidiyoo kana jechuudha yoo ka dhageettu taate. Wanni gocha ati dalagaa jirtu kun sirrii miti. Kuni alaamaa qiyaamati jechuudha. Namni dubartiin islaamaa takka arqii qaamatti maxxannu godhattee rifeensa ofii badhee baasuun mee maali? Qaama ofii rifeensa ofii yoo badhee baastillee manuma kan kee keessatti abbaa manaa kee fi lafiititti
ofirraa fuudhii waan barbaade inshaallah qamisii miti paantilee ofirraa baafatte jechuudha. Miidiyaa marra fiduun maaliif barbaachise? Mooniitii miidiyaa hundaati dura gaafa Hamzaa itti dhuftu gaafa takka jettee Kaayiroo dhuftu namni meeqa si dhungate namoonni hedduun maal haadha Faaxiyaatii manhaaraa shinti beetii manhaaratti namoonni hedduun siin jedhee jira jechuudha. Har'allee kasuun xiqqaatee fi yoo san wanni akkas rukkatu sun xiqqaatee ammallee itti deebitee ati amma yoo akkanas ilaalan maashaallah bareedumsarra nuural ayni yookaan moonaalizaa of seetaa jechuudha. Een bareedda bareedumsa ni bareedda. Walaakin garuu akkanatti yeroo akkan uffata aadaa uffattu kana sirraa bareeda malee huccuun ati amma godhattee fi rifeensi ati badhe baafte kuni sirraa hin bareedu. Kuni akkaataan ati amma miidiyaa irratti baatee sirbite kuni kan horroota amantaa kiristaanaati jechuudha. Amantaa musliimaati miti jechuudha. Kanaafuu yaa haadha Faaxee teenna wanni ati dalagaa jirte kuni eksidha jechuudha. Masmara diimaa tartee jirta jechuudha. Waan akkanaa kana ofirraa dhiisi sitti haafu uffata aadaa godhadhuuti. Shubbisi yoo shubbisuu heddellee. Mee uffata aadaatii godhattu kanaa fi suuraa kan kee amma rifeensa badhetti baaftee akkana godhattu kana atiif maakilleen sirrii miti rifeensa keessan nama musliimaa taatanii rifeensa keessan badhetti baasuun sirrii miti. Mee uummanni Harargee ka dhufe kunni harki irra caalaan isaa warra shaarbii uffatee akka gaariitti bareedee tolfate jechuudha. Isin maali kaalama keessaa siif maakii mataa qullaa isin baasee intala musliimaa taatanii sirrii miti wanni akkana. Wallahi uffata aadaatu isinirraa bareeda. Uffata aadaatiin faayamaa bareeda. Waan rabbiin nama bareeche tokko shari'aan amantaa islaamaa satiriidha. Satirii nama godhee nama bareechee nama uume atiin bareeda. Garuu harkuma keetiin of fakkisaa jirta jechuudha. Fokkinna asirra of fokkistee ammallee gala qabrii of dura nama eeggattuuf guyyaa gala keetii wanni amma ati dalagaa jirtu kun siin awasii karaan kun siin baasu jaalattullee jibbitullee namni waan sirra jibbe tokko si gorsuun dirqama. Sitti toluu liqeemsi sitti toluu baatullee ofumaa fi simaa fi malee nu waa takkallee sirraan argannu nu wanni ati yoo akkana taatee ofuma miite malee ani wanni si fayyadu takka hin jiru jechuudha. Nullee simaa fi malee si gorsi nullee si gorsuu baannullee wanni nu sirraa argannu takka hin jiru. Akkasuma ulamaa'in si gorsanillee sima boruma siif hin taane wanni akkanaa kun sirrii miti. Uffata aadaa Oromoo uffattee uffata gosoota hedduu uffattaa viidiyoo kan kee qasiin dura sirraa bareeda. Isuma sanniin san jijjiirii ka barbaadde godhadhu malee kuni sirraan tolu yaa haadha Faaxee teenna. Gorsa olamaa illee fudhadhu, gorsa obboleeyyan keetii illee fudhadhu. Bareedumsa jismii keetii, furdinni jismii keetii namni sitti inaafu takka illee hin jiru. Furdinni yoo taate ila nu marti isaatu furdina kan akkana baannee deemu. Indoom ofirra jibbineetiin osoo qannasne jennaa furdina kana jechuudha. Bareedumsa illee wallaahi rabbii waa takka nurraa hambifanne guutuu godhee nuu kenne alhamdulillahi rabbil aalamiin. Bushaaleen bakkuma bareedan oolu oolaa. Akkuma kan kee laayivii kanarratti baanee hin caffarre malee nullee ani akkuma kan kee kana osoo of agarsiisne jechuudha. A'uuzu billah rabbi nutti hin dhiisin. Rabbi nutti hin dhiisin akkana ta'uu kana. Kanaafuu namoonni sitti inaafuun hin jiru jechuudha. Maal sitti inaafaa dubartiin hundi isaatu furdaadha jechuudha biyya Arabaa jiru. Nama dhibeen qabdeef nama akkuma reefii jedhe san uumamaan qal'ate malee hundi isaatu furdaadha. Hundi isaatu bareedumsas ni qaba. Furdinnas ni qaba. Namni furdina kan kee kana sitti inaaf hin jiru jechuudha. Furdinni indoom nurraa fokkataa jechuudha. Amma yoo biyya galleetiin hin qannasne malee nurraa fokkataa. Maal faayidaa furdina furdachuun maal faayidaa qal'allee furdalleen bakkuma furdaan oolu san oolaa jechuudha. Kanaafuu yaa haadha Faaxee teenna karaan ati irra jirtu kun sirrii miti. Uffata aadaatu sirraa bareedaa. Mee ijoollee suuraa irra jirtu sanii fi suuraa kan keetiif kamaakii ilaali. Mee maaluma akka nasaaraa rifeensa badhee baasuun maakiin uffata bareeda uffatte garuu mataa badhee baasuun immoo sirrii miti. Nama islaamaatii fi kiristaana maalirree garaagarummaan isaa namni kiristaanaa huccuu fedhe uffatee rifeensa ofii badhee baasee akka barbaade caffara. Wallaahi sirraa fokkataadha Faaxee. Hedduu tokko sirraa fokkataa. Odoo uffata aadaa uffattee waan silaa barbaachisu godhatteetiin hin shubbistee akkasuma akka fedha keeti.
kuni garuu hatta akka sirraan bareedu wallahi sirraa fokkata sittiin inaafnee miti nu bareedumsa keellee furdinna keellee maasha Allah sirraa jenne namni furdinna kee waanyu hin jiru. Kasi waanye sun yaada guddaa isaati jechuudha. Kasitti inaafellee sun yaada guddaa isaati. Inaaf osoo hin taane boruu gala qabriitiif siin ta'u yaa obboleettii teenna yaa haadha faaxee teenna irraa deebii karaan itti irra jirtu kun sirrii miti siin baasu karaan kun jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyyaa egaa viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaataa waan na dhageessisaniif hedduu naaf galatooma. Viidiyoo haati faaxee sammuna kana gadi dhiifte waa'ee gaafa ijoolleen Harargee dhuftee simannaa maakii goote san maakii fi haati faaxee rifeensa qullaa bananiitiin shubbisanii keessumaa haati faaxee moloma likkii dabarte carqii qaama maxxantu godhattee rifeensa badhee baaftee akkuma isin martuu argitan kana mee isin hoo maal jettan ana baay'ee jibbisiise haalli isii kun jechuudha. Masmara diimaa tartee jirti rabbi isii haa qajeelchuu rabbi isaa qajeelchuu jenna haadha faaxee teennaa rabbi isaa haa qajeelchuu. Namoonni yoo ati duraan yeroo kuweetiin jirtu san gorsa adda addaaf haadha faaxee jedhee waan moggaafadhee fi qeemamii mana madaamii jettee waan tokko namaaf dhaamta. Akkuma yoo san namni gorsa kan keessarraa fudhatee sirraa fayyadamu san har'a haati faaxee maal dalagaa jirti jedhee namni sirraa laalaa kanaafuu waan fokkataa hin dalaginii gorsa dhaamii mammaaka barbaade diraamaa taphachuu barbaade uffata aadaa godhadhu uffata qaama keetirraa tolu uffata akkanaa kanan godhatinii. Uffanni akkanaa kun sirrii miti sitti waanyineeti miti kasi gorsinuu simaa fi akkasii jiin jedha haadha faaxee teenna rabbi si haa qajeelchuu rabbiin nama sattaratu qaama ofii rabbi si haa taasisu akka ustaazni jedhan sanii yaa dubartii islaamaa sattaradhu qaama kan kee ibiddi rabbii jabaa hin danda'u qaamni kan kee jedhanii ustaas Abuu Maajid. Kanaafuu ibiddi rabbii jabaadha jechuudha gaafa guyyaa qiyaamaa ibidda rabbii san jalaa ba'uun hin danda'amu gaafisa rabbii san jalaa ba'uun hin danda'u. Har'uma osoo qalbiin tun bareedumsa kana argisiisi maalii kana argisiisa osoo qalbiin tun namaan jettu akka qalbiin nama gooteen ta'anii sodaa rabbii giddiman of keessa gadi qabanii jechuudha. Garuu hintu waa baay'ee nama ajajjiba akka feete ta'i namaan jetti garuu akka ruuhiin deebitee hojii deemanii qiilan nama galchiti jechuu kanaafi egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kee har'aa kana fakkaataa waan dhageeffattaniif hedduu galatoomaa haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee hordoftoota kiyya.